rakkoon nageenyaa kaaba Itoophiyaatti waggaa lamaaf ture nagaan xumuramee araarri akka bu'uuf gamtaa Afrikaa jalatti araaricha qindeessaa kan turanii fi waliigalteen Pretoria akka mallattaa'uuf gahee isaanii baachaa kan turan pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjo, pirezidaantiin duraanii Keeniyaa Uhuru Keniyaataa fi ministeerri dhimma alaa Afrikaa kibbaa Naalidee Paardan waltajjii Finfinneetti waraana yaadhaamnu nagaa haa mirkaneessinu jedhuun qophaa irratti argamuun haasawaa taasisaniiru. Nageenya buusuuf tattaaffiin Itoophiyaan taasifteem Afrikaa keessatti sagaleen dhukaasaa akka hin dhagaamneef karoora qabame milkeessuuf daandii kan saaqee jedhan ministeerri dhimma alaa Afrikaa kibbaa Naalidee Paardan. We are really encouraged and pleased to say that the progress that we've noted gives us all hope that silencing the guns in Africa is no longer a slogan, it is a strong possibility. Dhugumatti waliigalteen araaraa nuti keessatti hirmaanne raawwiin isaa nama gammachiisa. Mallattoon waliigaltee kanarraa argame Afrikaa keessatti sagaleen rasaasaa akka hin dhagaamne taasisuuf kan daandii baneedha. Carraa kanaan lammiilee Afrikaaf kan dhaamu waraanni akka nuti hin guddanneef sababa ta'aa jira. Daandiin gara guddinaa geessu nagaa qofa. Kanaaf hundi keenya hanga dandeenye nagaa buusuuf haa hojjennu. Pirezidaantiin duraanii Keeniyaa Uhuru Keniyaataan Itoophiyaan gama hundaan yeroo hundaa biyya dandeettii guddaa qabdu waliigaltee nageenya buusuuf qabame milkeessuttis gammanneerraa jedhaniin biyyoonni Afrikaa biroollee fakkeenyummaa Itoophiyaa hordofuun nagaadhaaf tumsoo akka qabanis hubachiisaniin. Ethiopia is a country of great potential. Ethiopia has always been a country of great potential. Ethiopia is a country that has led the way to showing the African continent how different nationalities and communities can live peacefully together under one flag. Ethiopian biyyoon dandeettii gaa qabdu. Ethiopian biyyardi Afrikaa keessanaan lolee fi saboota garaagarummaa garaagaraa qabaachaa adafamanti garaagaraas qabaachaa utubaa tokko jalaa tokkummaaf nageenyaan waliin jiraachaa jirtu. Ethiopian biyya amantii fi aadaa hedduun faayamteedhas akkasumas biyyoo firda bartee badhaadhinni Afrikaafis carraaqaa jirtu. Kanaaf hundi keenya akkuma rakkoo Afrikaaf jennee qabannee hojjechuu jirra. Rakkinnichaas furuu akka dandeenyus gochaan agarsiisaa jira. Kanaaf rakkoon nageenyi Itoophiyaa karaa mariin xumuramuun immoo biyyoottan Afrikaa hundi keenyayyuu muuxannoo irraa fudhachuu qabna. Nageenyi hoggansi Itoophiyaa keessatti geggeeffames ardii Afrikaafis fakkeenya ta'uu kan danda'u. Kanaaf biyyi titee nageenyi barbaada. Lammiileenis immoo badhaadhinni barbaada. Kan gochuu kan dandeenyu yoo tokkummaaf nageenyaan dhaabbannu qofaadha. Kanas Itoophiyaan nutti agarsiisuu dandeetteerti. Ammas Itoophiyaa fi lammiileenis umrii dheeraa haa jiraatanii Afrikaaf lammiileenis umrii dheeraa haa jiraatanii Waaqayyoonis Itoophiyaa haa eebbisuun jedha. Pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoon uummanni Itoophiyaa uummata guddaa fi uummata guddummaa isaa hubatee biyyoota biroo fakkeenya ta'aa jiru jedhaniin hojiin deebisanii dhaabuu fi haaromsaa eegalame cimee itti fufuu akka qabus kan hubachiisan yoo ta'u nagaa akka jaalalaatti kunuunsuun dirqamas jedhaniin. For the unity, peace, security, stability, development and progress of this country as one of the leading nations, if not the leading nation of Africa in the immediate future. Tokkummaa nagaan tasgabbii fi guddinni Itoophiyaa akka biyya fakkeenya taatetti tikfannee irratti hojjetamuu qaba. Yeroo ammas biyyattiin daandii kanarra jirti. Waraanni ni ga'a. Nagaa haleellisnu akkuma jaalala kunuunsinu nagaa kunuunsuu qabna. እጅግ ለምንወደው ለደጉ በቸገረን ጊዜ ሁሉ መጠጊያችን ለሆነው ኢትዮጵያን አብዝቶ ለሚወደው ለሱዳን ሕዝብ ይህችን ቀን ማየት እንድንችል ያለንን ከፍተኛ ምኞት እየገለጽኩ ወንድሜ ጀነራል ብርሃንና ወንድሜ ጀነራል አህመቲ ከኢትዮጵያውያን ተምረው ሰክነው ተነጋግረው ሱዳን ያጋጠመውን ያልተገባ መገዳደል እንዲያስቆሙ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ላቀርብላቸው እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ለወንድም ህዝቦች ሰላም የምትመኝ ሰላም አስከባሪ የምትልክ ብቻ ሳትሆን ለሱዳን 50,000 ኩንታል ስንዴና በርከት ያሉ መድኃኒቶች ለመላክ ኢትዮጵያን ኤድ ወደ ካርቱም ለመሄድ
የተዘጋጀ መሆኑን ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በደስታ ማብሰር እፈልጋለሁ። የሱዳን ሕዝብ ከወንድም ኢትዮጵያ ሕዝብ ድጋፍ ይፈልጋል። ኢትዮጵያውያን እንደ ድሮ ማንነታችን ተርፎን ሳይሆን ከጎደለ ማንነታችን በማካፈል ወንድም ሕዝብን ለማጽናናት ጊዜው አሁን ስለሆነ እኛ ኢትዮጵያውያን ለማስታረቅ ለመርዳት ከፍተኛ ዝግጁነት እንዳለን አውቀው የሱዳን አመራሮች ይህን መሰል ፕሮግራም በካርቱም ለማዘጋጀት እንዲታደሉ ያለኝን ታላቅ ተስፋና ምኞት ልገልጽላቸው እወዳለሁ። ጥላቻ ያፈርሳል፣ ያናቁራል፣ ያገፋፋል። ፍቅር ይገነባል፣ ያሳስባል፣ ያስቃል።